warri shawaa kunii fi shawaa oliin itti fayyadamu jiru ka arsiin itti fayyadamu jiru wallaggi itti fayyadamu jiru ijoolleen ama baay'inaan dhalaa laalame dhalaan shawaa eessa jirti Qatar Dubaay Joordaan bakka biyya Arabootaa kana gartee wani seera yaa'an ejensi namarraa kafaltee daleedee kafalta sin jettee nama ooftuu jira deemaa kara finfinnee keessatti ol baatiin waan qabdan qarshii 2,000 teessin gaafadhaa nama ejensi namarraa keessafuu namni biyya afaan arabiffaa beeku asiin gadi hin deebina Uno saadan 50 tira ejensi namarraa kafaltu akkamiin namni Suudi Arabiyaa deemna jeefaa Suudi Arabiyaa afaadhaatuun uummata akka joolan keessafuu harargeen bahaa keessafuu goora gadeen uummata akka hin beektu uummata akka Suudi Arabiyaa malee ijitiin gartu Suudi Arabiyaaf dira لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا ما نتوقع بالجسنا أولياء خرابك سلطان نجرو خنات أولياء لا أولياء خرابك قالا في الفيلم خنات أولياء خرابك قالا دامت إنفورميشن غورات أسمع بنا أشمايا وني أسي جبات خراس ودربيا ماله خراج أبوتي خنان ما علي بربي سوم سدادتي هاي ما ربك أنا سنقولي Suudi Arabiyaan faan akkamiin namni Suudi Arabiyaa fi Yaman dhaquudhaaf baay'ee wayii dhaggeeffadha. Suudi Arabiyaa namni dhaqu emerjensii ture. Emerjensii jechuun nama pilii yeroo jalqabatti takkaa waan namaa haate takkaa jaartii namarratti qaban kara itti ba'uun qabu fiigee kara Suudi Arabiyaa kana keessa harargee keessa gaggara galan hin beekan. Ansirratti hin beekan. Kaniira lama harkaan qabne tumamaatuma deemu karaa Suudi Arabiyaa kana. Khawaan nama haate khajaartii namarratti qabame khagosti abaarte siigale khanama ajjeese khamana hidhaatii dheesse fiige karaa Suudi Arabiyaa kanaan deema namni nagaa hin deeminaa isinitti maatiin jira bara namni nagaa Suudi Arabiyaa hin deeminaadha karaan Suudi Arabiyaa maallaqaan deeman hedduu jira maallaqa isin baaftanii qisaasa gootan kana yoo itti jaatanii karaa Finfinnee kanaan dhuftan baazaboora ittiin baafattanii Qatar Joordaan Dubaay Suudi Arabiyaa deemuu dandeessanii wanni asiin gayyaatanii lubbuu teessan halaaqa keessanii ganda keessanis halaaqa keessanii ifis qayyaruu hin dandeessan amma oomaan isin galee dursanii miti biyyi Suudi Arabiyaa baddee jirti baddeennaani waan itti taarifaan dheete deebisuu hin dandeessu ijoollee Suudi Arabiyaa keessa nama Suudi Arabiyaa keessa na gargaaraa jiruun beekaa ammaan nama Suudi Arabiyaa keessa jiru qaamata dheeraatiin dalagattee teessu na gargaara dhaachee ka dhufuu jira odoon dhaabbadhuu kalee na dhukkubdee yaa akkamitti hargee keessa namni heerumni kaartan heeruma harkaa bade Suudi Arabiyaa deema umriin isaatti deemte jechuudha tanaa siraa dhufee marree 10 marree 4 marree 7 baafatee asirraa nama rabbasha mudiira taatee sirraa afaan banti dhugaa barhun mudiira taatee afaan banti sirraa nuti warra marree jee akkatti argee kan akkatti gosa baafatanii haan keessaa warra heeruma dhabe guutuun isaanii warra heeruma dhabe warra heeruma biyyatti dhabee kaartan jiniin obboleettiin irratti qoo heerumtee bakka kaanis wanni jeenmu argee bakka garaan dadhabee Suudi Arabiyaa deemtu. Tunago Suudi Arabiyaa deemtes maal dareeddi marree 10 marree 4 qalloo marree 12 marree baafattee keessa dhiiratan isin janaa jenti taanis achi rabshaa goote tajaajila irratti fuudhees akkasumatti haati nama nagaatti Suudi Arabiyaa jira warra joomee quba baasa namni nagaa jiraate ijoollee umaan beekni sun fuutee deemtu ni malee ijoollee umaan beekni xiqqashoo takka taatuun fuutee jala miila godhattee deemtutu jira malee tana Suudi Arabiyaa keessa taawwan makkanaa tan dhiirtinis akkanum tanumaattu wal saqqalee tanumaattu wal tumee wanni jaa maal wal tumtan qoy maaliif wal maa ilmoo namaa alaa keessa arabni sun tumee ijaazaa walirraa buufattu hin dalagattu obboleessa kayya andugaa isin hin jaatan nasiyaan isin hidhaa dhaggeeffadha nama qabdanii halaan kaayinaa hidhaa duubatti arsirraa jettanii dantaa teessanii maallaqa irraa buufadhaa gadhiisaa arsiin qarshii kana buufatte harrageen qarshii kana buufatte umaan aggatannee isin beeyna
namni nagaa kara harargee keessas kara wallaggaa gadindee kara Suudi Arabiyaan deemu Arsii irraas kara Suudi Arabiyaan deemu namni sodaadhaa jechuudha. Oromoonis nu qabdi jaa Arsiin na qaba jaa alhamdulillah rabbil alamin dhaabbattee godaansi dhaabbatee jira. Nama tumtanii gowwaa mata gowwaa bara nama tumtanii alaa kan kaayna dalagadha. Arsiin yoo qabdanis qabaatii waan qabdan san maallaqa irraa fudhaa. Qonni yoo qabdan qabdii waan qabdu maallaqa irraa fudhaa. Akkamatti wanti maana faayidaan isaa maali? Mee faayidaan maali mee fakkeenyaaf? Ana mucaa Arsii tokko amma jira nan qabaa jiitin nan qabaa jiitin qabee hidhee maallaqaan yaa narra guddatee dhiise. Xiqqoo narra guddatee dhiise firraa qaama irra qaba ifraa dhiise. Ubara Allah mudiin teessaa tura. Aboo rabbi sinaa baasu kenna nan dhufaanee akkas isinitti haa tolu siifoo haadha shanidha. Chaalenjii kanneetii fi chaalenjii sanarra wallaahi laal waan takka waliin godhe jiru. 830 itti kan 830 itti kan 70 jiraami 40 qofa ide chaalenjii san 40 qofa nama 40 qofa baraagasittuu anuu viidiyoo dalagaa hin jiran sunuma ide addeema nan beekan tiktook iyya siigalee tiktook iyya akkuma nan viidiyoo dalaguun guyyaraa faloon ide addeema. Nama na gargaara nama maar akkatiin kana tuufi akkatti karooran qabnare ni jettu malee kan taa'e fakkeenyaaf akkatti waa kan nu taati akkatti kan ni fi chaalenjiin alatti illee siifuudha miskiina isiniin foloon gootani eessa jirtan qaba gizee biraa foloo gootan yoon karoora qabatiin alatti akkamatti kan nu jirti hin jirtu siigale amane kana fudha in kan nu akkatti guyyaa kudhan qofa afeef bar Oromoon akka jirtutti na goote bar yoo amaarmatee malee yooga Oromoon qulqulluu na goote jirti asirraa Arsiin ni jirti Jimmi ni jirti Wallagga ni jirti guutuun ni jirti akkeessa. Niizerlaandii dhufuu barbaadde hoottu Niizerlaandii dhufuu dandeessan qotta Niizerlaandii biyya bareeddu wallaa biyya bareeddu amma faa biyya Awurooppaa keessaa moon jettu. Amma sirtaa tolu kennaan eegu jirti dhufee kannaa teekistii ta'e argaa jira milyoona.